fidde otun ta'in lafee abbaa keenyaatu itti cabee lafa kana baase. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaasaan gubatu qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Falmii gama hundaatiin amma karaa nagaarra jirra. Amma falmii karaa nagaarra jirra. Falmii karaa nagaatiin lafa keenyatti deebina. Han akka Oromootti nagaa jaallatu hin jiru. Han akka Oromootti lola sodaatu hin jiru. Lola caalaa garuu salphina sodaannaa salphina jibbinaa. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti, taankii, marfii, jeetti, miisaayiliif rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Biyyi Itoophiyaa kun gatii guddaatu isheerra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Gumaa fi lafti filannaan nagaa barbaaddi. Nagaa fi qofaan jiraatan. Dhumarratti kan isiniin jedhu dargaggeessi as jiru kun gatii baastan situ beeka. Dadhabbii faajii keessan situ beeka. Ammayyuu galmaan hin geenye. Oromoon dargaggoon uf qopheessaa. Lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan Walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii. Hidhamaan hatattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hankanaan asii adda gallaa.